so tanalalu qabna lamaffa beete Tigray qophootee jirti. Kun amma meeshaa baasaa jiranii magaalaa sadii qabatanisa Alamaaxaa Mohanii fi Koromiif kana hundaa duruun seenan wayyaan hojii jalqabdee jechuudha. Waraanni si kuma 200 ol kuma 275 shalagamu meeshaa gurguddoo isaa hundaa as baafatee garsiisaa jira jechuudha. So lolli tokko already jalqabe. Lolli wayyaanidha jalqabee jira gara lixallee itti deemaa jiran. Honga waan jijjiiruu qaba sila akka beete 2021 itti faannoon dabub Tigray wani jani basa raayyaa na Alamaaxaa raayyaa na walqaa jette iyyuu turte jechuudha. Yooga ilaa ammatti miidiyaalee jala deemaa jirra. Ona meeshaaleen dhiyootan baasa keessa takka tana waan beete duratti iyyuu turanii jechuudha. Wayyaanee walitti balaaleffatanii dhaqanii itti fixaniifu dachitana beete deebifannaadha. Yoo wayyaaneen raayyan qabattee amaarri kan dubbanne taate jarri gaa waliigalteen isaaniidha toba dhugaasanii jechuudha. Is a test. Imala beete gara Finfinneedhaa sani Tigreenis as keessatti jala qottee duudaadhaa kana laalti jechuudha. Haga ammatti raayyaa qabame jaanii namayyuu nagarree jechuudha. Ilaa irraa ammoo hagurra nu duuchaniin 2021 2022 amma torban dabre kana raayyaa mamallasaan labba jechuu turan gara naannoo Amaaraatti. Bulchaatu turanii jechuudha. Ilaa Alamaaxaa Mohanii Korom kana hundaa'u baandiraa isaaniitu fannifatanii bulchaa turanii jarri seene ammoo Amaara balaaleffatu nagarree. Very interesting. Gara Humara hanallee achi qaceelaa jiran gara Walqaayitiidha. Yoo sanis qabeetee uummanni Amaaraan balaaleffanne taate soo qaabni dhugumattuu waliigalee jechuudha. So wanni takka ittiin waliigaltee isaanii keessatti wanni beetee deal breakerii kana jechuudha. Amma deal maker amma deal breakerii uummanni Tigray mootummaan naannoo Tigray amma TDF amma TPLF jaani waan khaleessa Amaarri isaanii irraa fudhate san Abiyyi qofa irratti duulanii odoo Amaaritiin dubbanne fudhachuu ni danda'a. Walqaayitis lamaan kun taanaan asiinis Suudaan waliin banatanii asiinis Asabii waliin banatanii sogaa wayyaaneen arra takhaleessa marfamte sanii mitiidha. So Eritriyaan tumsa guddaa gara TPLF irraa harkatti meeshaanu dhuftee jirtii fi tamasriidhaa dhuftee harka wayyaaneetu geesse garanaanis waraana guddaa beetee kuma 200 fi kuma 300 dhiyaatu milishaa fi kana guutti dhiyaate naannoonni Amaaraa easily yoo waraana professional illee ta'uu baate ilaa 500 kuma 500 naannoo Amaaraa irraa Tigray Eritrea sosoofachuu danda'a. So Eritrea fi TPLF fi Shaabiyaa jidduu easily waraanni miliyoonni tokko mobilize ta'uu ni danda'a. Amma possibility raasoo jira waan beetee achirra shalaggiidhaa jechuudha. So Eritriyaan buffer zone jechuudha. Amma daangaan Eritiriyaa eessa dhaabbataa goone daangaan Eritriyaadhaa Zaalambassaa fi Baadiyyaa yoo taane daangaan Eritiriyaa yeroo ammaa tana keessa bikka wayyaaneen qabatteetti dhaabbata jechuudha. Buffer zone uummata jechuudha. Daangaa Eritiriyaatii fi extension Eritriyaati jechuudha. So Abiyyi fi Eritiriyaa jidduu guutumatti beetee lafa dheertu tana Abiyyiin falmateeti gara Asmaraadhaa deemuu danda'a. So daangaan tokkichaan Abiyyiin kallattiidhaan Eritiriyaa wal tuquun toma gama Asab sanis beetee yoo anfar qabate. Kanaa ala gama naannoo Amaaraatiinis gama naannoo Tigraayinis daangaan Eritiriyaa buffer zone Eritiriyaadhaa bal'atee jira. Yoo Walqaayitii odoo uummanni faannoon hayyamtee fi TPLF seenee karaas akka laaftutti qabatu yoo taate so maal ta'a jechuun buffer zone 1 Walqaayitiidha buffer zone 2 Gondari buffer zone 3 Gojaami sogaa Eritiriyaa maal taati kallattiidhaan Oromiyaa wajjin wal tuqxee jechuudha walla garatti.
gara kaabatinis humna beete Oromiyaa kaaba Oromiyaa wajjin ta'e jirti akka bechuukeeti loojikni akkasi biiti takka amma fudhatan Israa'el yoo fudhatan Golaan Haayitii qabattee jirti amma gaarran Golaan kana ugaa qabatte daangaan Israa'el beete Syriyaa keessa seeneeti jechuudha baafazoonii isiiti so mootummaan Syriyaadhaa Israa'elitti duuluudhaaf dura lafa tana deeffachuu qaba lafuma isaa tanaaf sanbooda Israa'el wajjin kontaaktii godhaa jechuudha so yeroo ammaa tana keessatti kaleessa waraanni keenya jennaan maal jennaan hayyee waraanni Itoobiyaadhaa wanni gubbaa jira barkaleessa daangaa gubbaa jira hoggaa 1998 walolan daangaa maayira jira jechuudha maybe within kilomeetira 20-30 keessatti walis seenanii jechuudha baafazoonii gabaabaa jira yeroo garii ijaanuu wal harkaniisa yoo lallabanii wal dhagaanii jechuudha amma bar guutumarraa guututti waraanni beeytee Itoobiyaadhaa Tigiraa keessaa bahee jira makalakaan bahee jira walqaayiti keessa haga tokko ni jira so walqaayitiinis itti milkaa'uu hin danda'u maaliif waan dubbee hin qabneef waraanni kun uummanni Gondaris waan lolarra jiraniif Goojaamis waan lolarra jiruuf sogaa oduun jaalanne lolli Eritiriyaan lafa tana iisitti ilaa Walloodhaa dhufuu dandeessi iisitti ilaa Wallaggaa dhufuu dandeessi haramii naannoonii dhufan ugaa jenne I don't know akka 1991tti yogaa gara beetee Booreedhaan godhanii Naqqamteedhaan Amboodhaan kan dhufan taate isin beeynuu jechuudha ni dhufanii kajuu kana maaltu murteessaa ugaa jenne haamni akka lama isanii hime kanatti Abiyyiin ugaa jenne Abiyyiin honestly hariiroon inni woboo hojii qabu hariiroo inni beetee kaafaa abaa hojii qabu dubbiin Oromoon akka Oromootti akkama waliin gaarifataa jirtu tanaan dalaguma laaffisaniif na fakkaataa jechuudha gaafiin guddoon amma jirtu hayyee Abiyyiidhaa woboon waraana beetee Eritiriyaadhaa kan dheereeffatee daangaa isaa Wallagga godhachuu deemu kana gara Tigiraa keessaa guututti bahee raayyaa guututti toohatee qobborra taa'ee baatee fi gadi gallaalu jiru kana akkamitti ilaalaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan gaafii ajaa'ibaati yoo beetee naa shaabiyaa naa kajuu taate إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنا لله وإنا إليه راجعون دبي دومتي تشوي دبي سني قلتي موكبي تشوي يو أمالي غا هايوني خي جهادو تحولي دفن جوار محمد دبلته غافين قدون درو أدرس قلوك أبان تبيتي أبي بودا دون تاني تعمد يمو جوتو ترارتي هنداواني الجنون إساني دا بيتي waraana beetee kaabaa hagassiqee baafazoonii Eritiriyaadhaa Wallaggaa fi Wallotti dhaabbate kana akkamiin ilaalanii gaafii teenya jechuudha. Wanni kun bar lolli miidiyaalee isan dhageessisa addunyaan hundinuu lolli jalqabuuf deemaa jechuun jiranii. Kan lola jalqabu kana ifirraa dhookinaanis mala tokko jechuudha. Lakkii waraana keenyaa duraa hiiqaanis beetee ejjennoo tokko ammoo beekaa tana dhiisanii bineensanutti as deemu jiru beetee yoo kana dhiifteetuma Abiyyiin boodarraa hin haasawgaa jettu taate akkama jechuu bari beetee gawwaa beetee diina abbaa isaa ajjeesu jiru dhiisee dhaalma isaa taa'ee herreega dhootu jechuudha akkama jechuu keeti bara akkasii so duuma abbaa isaa sanirraa hajanii maaliif dhaalma yaafii jechuudha yoo abbaan kiyya du'e manni kukiyyaa makiinaa tuntiyyaa ilmaan isaa beetee dhaalma isarratti duruun qophaa'anii beetee abbaan fedhee odoo dhufee abbaa isaanii ajjeesee irraan kaa'anneedha so bololuma dhaaluudhaa ta'aangoo Abiyyiidhaa dhaaluudhaa yoo taate so isaan deedoon keerii jechuudha ammoo dhugatti yoo ummata Oromootiif khayaadan taate sanis diinaa hagaddeemu jiru sanis diinaa
ejjennoon isaanii arra at least akka beetee wobotti beekuu qabna. Beekuu qabna. Abiyyi wajjinis beetee abiyyi wajjuun dhaabbatiin rakkina qabdu bara. Lachuutu diinaa ofirraa dhoowwinaanis harta ejjennoo dhiiraati jechuudha. Yeroo na hubattani lachuutu diinaa hagaddeemu jirus diina keenya har'a harkaanu qabus diina keenya lachuu ofirraa dhoowwinaanis senaariyoo tokko more or less yoo beetee strategically smart ta'uu baate at least waan taligaa takka jechuudha. Lakki akka Oromootti nuti beetee rakkoo abiyyi wajji qabnu baahukoo kuruk rakkoo nu jiddu juttu fixannee akka Oromootti tokko taanee warra kaabaa dhufu kan ofirraa dhoowwinaanis senaariyoo lammaffaadhaati jechuudha. Filannoo lammaffaadhaati. Filannoon sadaffaadhaa ammoo beetee faannoo fi Shaabiyaa fi wayyaanee wajji dhaabbannee abiyyi kuffifnaanis tarsimoo sadaffaadhaati. Ta'afraffaadhaatiif ta munaafiqummaa takkaatu irra nan mul'ataa jira jechuudha. Ta'afraffaatiif ta munaafiqummaa maali? Waan gaddeemu jiran ni beekan. Ammoo irraan haasawan. Dhaaluma isaaniitiif already duruun herrega dhawwataa jiran jechuudha. Lidatu ayyaalee fi nama beetee aangoo arakkiloodhaatiif beetee kajeellaa qabuun daawwanuu jitaanii yoo beetee abbaan biyya kanaa kaduu taate nuti dhaaluma isaa keessatti hagana qabnaa dhawatanii fixatanii ammoo uummanni Oromoodhaatii fi nun dhiisanii haa usnu wanti haaseentu fakkaataa jechuudha moggalalu. Yoo gabbahanii ejjennoo isaanii akka doktoratti akka profeesaratti akka aktivistitti akka jaarmee siyaasaatii fi paartii fi bilisa baasatti waan kaabarraa gaddeemaatii fi waan abiyyi irratti ibsa ejjennoo isaanii kiliilii uummata Oromootiif yoo kan dubbanne taate beetee akkana jechuun jarri kuni odoo beetee usaniituma itti dhiisu deeman jechuudha. Haa seenanii eega isaan seenanii qabatan ammoo nuti beetee ni dhaalaa waan nu dhaalchisaniifu bika shimallis taatu bika adde miskii taatu wahumallee taatu waan gadhufu tanarraa hin dhabnu akkasuma fakkaate jechuudha. Ammoo haa boru dhaloonni itti aanu beetee seenaa uummata Oromoo keessatti dhaloota dabeessa ta'a jechuudha. PPnis Abaonis, Kaafaonis, Wobonis beetee warra maali sanii himagaa warra bolola isaaniitiif bolola aangoodhaatiif Oromoo dabarsee faannoo fi Shaabiyaa fi wayyaaneedhaaf kanneen ta'an jechuudha. Diliin goobanaa inumaatu irra bareedduu taati. Hojii goobaniinis bara aanguma isaatiif bara miilikwanii jeen maali? Cabseetiin si caccabsee akkuma kiyyatti nugusa si godhaa jeeni bara nugusaan si godhaati na hojii cabsiidha. Nugusaan jejee bara aangoodhaa bololeeti miilii hojii dhaabbatee nu cabseedha. So yoo beetee laalleechuu kiyya jechillee too baatu gochi jara afraniitu salma taati jechuudha. So goobana jaarraa diidamii takkaffaadhaa ta'anii jechuudha. Kaafaonis, Abaonis, Woboodhaaf PPnis. Yoo otoo isaan jiran Oromoo ifiifis taligaa lafa kaayachuu dhabanii uummata Oromoo kallattiirra kaa'uu didanii oduma fi ija keessa wallaalan wal ariyatan yoo jarri kun beetee mootummaa tan ariyatee guusee lolli isaanii harfin beetee ilaa finnetti qabatan taate gabrummaa itti aanuuf itti gaafatamummaa guuturraa guututti qabanidha. Yeroo ammaa tana keessatti dubbii abiyyi dursinee dubbii kaabaa tagaddeemtu irratti ejjennoo barbaanna. Talammadaatiis abiyyi akkamitti beetee laalanii akkitti ilaalanni beeyna akkitti firraa buusanillee beekuu barbaanna. Ati gaamee isanis irraa wal mari'adhaa jechuudha. Isanis irraa wal mari'adhaa. Dubbiin kaabaatun gaafii isan gaafadha jechuudha. Gaafii isan gaafadhu jiru. Lolli wanni amma kaabaa tagaddeemu jirtu tuni nu yaachiftuu
rakkooti isinti qabnu nun ilaallatu jarri kun beetee gassiqeetuma daangaa isaanii keessaan bahani udullolli kun oromiyaadhaaf beetee oromiyaadhaaf deemaa yoo jettan takka takka rahanna lakki oromiyaadhaaf hin deemu abiyyiidhaaf deema jettee islaama lama naa kanna tuni beetee herga keessan laal yeroo ammaa tana keessatti waan lamaan tan adda baaftee laaluun bilchina siyaasaatiin natti fakkaatu jechuudha. Abiyyi irraa booyaa waan gaddeemtu tana immoo beetee bira kutuus hin dandeessu. Lachuutu rakkoo Oromoo harkaa qabtu. Lachuutu khasaaraa uummata Oromoodhaati. Lamaaniifuu gaa furmaanni lafa kaa'amuu qaba. Woboon usee jechuunis beekadhu usuun deebisaa ta'uu hin danda'u. usun deebisaa ta'uu hin danda'u. Beetee lidatu ayyaalee wajjin qoodni uummata Oromoodhaa Isaayyaasii Finfinnee dhufeen uummanni Oromoodhaa bilisooma jennee waan amannu jechuudha yaaboo. Tuni beetee waan nu biratti wanni qabne ammoo hatattamaan oduu aduun hin dhiine wanni kaabaatuun guyyarraa guyyatti bafasii jijjiirattee lolli kunis guyyarraa guyyatti dhugaa fakkaachaa dhufaa jira. Waan dhugaa fakkaachaa dhufaa jira kanaaf uummata Oromoodhaa qopheessuu qabanii already arkaa jirra jechuudha. Wanni takka beekuu qabdan beetee shaabiyaan ilaa hamma qobbootti yoo dhufuudhaaf beetee lolli guddaan isii barbaachisu hin jiru. Keessuma horiyaa dhufti jechuudha. Gaanamni aarsaa dura kafaluu ta'u uummata raayyaati jechuudha. Uummanni raayyaadhaa amma khayriin agartan jirtu arkitan kan. So Abiy Ahmed yoo raayyaa ofirraa dhoku raayyaa beetee keessi wajji jirtu. Geetaachoo Raddaadhaa Dabratsiyoonii fi beetee Profeesar Kindee Maarreen si wajji jiran uummata miskiina kanaa yoo wayyaana irraa baraaruu hin dandeenye. Akkam gooteetii bifirraa dhokite. Bar tana booda wanni hafe beetee khamiseedha bar. Qobboroobit bira ugaa hotte beetee bika khalee Dabra Birhaan dhufanii bar waa fagoo miti jechuudha. Kiiloomeetira 100 wayii hafaa fi jechuudha. Sogaa already ganda sadeen kana akka laafatti wayyaaneen dhuftee fudhachuun isii ifirraa dhokuu dhabuu keetis waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Namni raayya saving goone I don't know. Soga teetuni toma kan gaddaa sanii jechuudha ammas waraanni kee mala miliyoonaan harka kannachuu ta'a jechuudha. Tuntana. Mega uummanni raayyaadhaa miskiinni beetee kaleessa wayyaanee jalaa baanee jaanii dhaadachaa jiran har'a ammoo mee mootummaan Itoophiyaadhaa eessa jirti Abiyyiin eessa jira terroristiin TPLF terroristiidhaan irraa bahaa jechuudha jiranii jechuudha. Itti adeeman. Kun already beetee warra beetee itti miidhamee jechuudha. So geopolitics keessatti already jarri raayyaa akka laaftutti fudhate. So eega lolli Tigraay dhaabbatee booda takkaatu sadarkaa kanatti haa mootummaan hin seenne. Waan jijjiirame keessa ammas tokko kan isanii tokko barbaannu keessa siyaasaan Tigraay bikka sadii turte. Pro Shabia plus Fano pro Pretoria fi pro Abiyyiidha.
بكسدي كريران وري أنغو غباجو جراتا دسا وردا فان ورا بيتي برو بريتورياتي ودو سيرا بيتي وليغالتي بريتوريا سانين چابسينه قابسو قاورني ساني سن بيتي تفوفو وربادني يچوي